rakkina kutu lola nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe jireenya nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe namni muka jalatti akka baalaa ta'anaan jedhe ሰው እንደ ቅጠል ይሆናል እንደ ቅጠል ይወድቃል Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu ku YouTube channel boonsaa addisuu guuteetti haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama viidiyoowwan yerootti gadhiisnu dafanii akka isiniif dhufanis mallattoo beelii banaa gochuun dagatina dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo viidiyoo keenya har'aa keessatti raajii lubni bal'inaas harkaan dubbatan akkasumas balaa abiddaa waldaa tokko keessatti qabatee namoonni 40 ol lubbuu darbaniiru oduu keenya kan biraatiin namichi raajii soobaan tokko diraamaa addaa hojjechuudhaan finyoogaa ofitti hidhuudhaan karaa kornisii bahee gara waaqaatti ol ba'aa jira jechuudhaan namoota goyoomsuudhaaf yaaluu isaa viidiyoon tokko nu qaqqabee jira guutuu isaa akka armaan gaditti isiniif himna haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Do it! Yes you can! Just do it! dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ergaa lubni bal'inaa dabarsan oduu baay'ee nama naasisuudha innis magaalaa yookaan biyya keenya keessatti balaan addaa jeequmsi addaa ni uumamaa namoonnis akka baalaanii harca'u jechuudhaan raajii addaa tokko dubbatanii jiru innis dargaggoonni naannoo Amaaraa Faannoo jedhamanii fi dargaggoonni naannoo Oromoof qeerroo jedhaman lola guddaan magaalaa Finfinnee keessatti ka'uun namoonni baay'een ni du'uu ni dhumusi rakkoo hamaan dhufuuf akka jiruu fi rakkoo inni kun rakkoo isa dhumaa akka ta'e dubbatanii jiru kanatti aansuudhaan immoo namoonni baay'ee lubbuu hambifachuudhaaf bosona keessatti harmeen ijoollee ishee qabattee akka isheen baqattu dubbatani egaa dubbiin kun dhuguma dubbii nama naasisuudha akka sagalee waaqayyootti immoo raajii tuffachuu otoo hin taane qorree akka sagalee waaqayyootti ilaaluutu nurraa eegama dubbii isaan dubbatan akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinaa hordofaa yaadaan qabaa hubadhaa wangeelli maal akka jedhu ofii keenyas ittiin haa of ilaalluun ergaa keenya rakkina kutu lola nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe jireenya nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe namni muka jalatti akka baalaa ta'anaan jedhe ሰው እንደ ቅጠል ይሆናል እንደ ቅጠል ይወድቃል የጊዜ ሁኔታ አሁን ብርድ እንደያዘው ሰው አስፈራርቶናል የጊዜ ሁኔታ ጨልም እያለ ደረግን ማሊፍ ከነጎን ይረር ማሊፍ ከነበለስን ማሊ ልቡነ ከሲማ ባዲ የቹንጀል ቀምናም ዛሬ ግን ቢታምኑም ባታምኑም እናት ልጇን ይዛ ጫካ ስር አባባ ጫካ ውስጥ ወጣት ባለ ጠበንጃ ይዞ የአማራው ምን ይባላል ወጣት ፋኖ የኦሮሞው ቄሮ የኦሮሞው ቄሮ የአማራው ቀጥል ሁሉ ይቆምና ሁሉም ወደ ስራ ተመልሶ ይበረከካል እጁን ለትምህርትና ለስራ ይሰጣል ከዚህ በኋላ ምድሪቱ ማረፍ ትጀምራለች እኔ ነቢያትን ጠበቅኩኝ እህታችን ለእናንተ ምን እንደተናገረች አላውቅም እንጂ ነቢያት ምን ይላሉ ምንም የለም ወይ ፈርተው ወይ አጥተው ነገር ግን እግዚአብሔር ለኔ አንድ ነገር ሰጠኝ አንተ የምታየው የሚያስፈራ ጦርነት ይመጣል አለኝ የሚያስፈራራ ችግር ይመጣል አለኝ rakkina kutu lola nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe jireenya nama rakkisuu dhufaadhaan jedhe namni muka jalatti akka baalaa ta'anaan jedhe ሰው እንደ ቅጠል ይሆናል እንደ ቅጠል ይወድቃል ታዲያ ጌታው ምን ላድርግ ታዲያ አልኩና ማልቀስ ጀመርኩ አታልቅስ ተነሳው ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ
ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፍናል። ላንቺ ግን ብርሃን ይወጣል። ማሊ ሙሴ ከራረት ኑፍጤ አቶቲ ማሊ ዱዱባን ኩኖ ዲinni nutti dhufe fuulduraan galaanni nutti dhufe nu nyaadhu kan nufitika diina har'a argattan kana bori agartan. Ameen. Bishaanichi hin baname ijoolleen waaqayyoon ceete ijoollee diinaa bishaan fudhatee deema. ለምን አታምኑ? ለምን አታውቁ? ለምን አትረዱ? የውጥረት ጊዜ ሲመጣ የውፍረት ጊዜ ሊመጣ ነው። አሜን። የሮና መሙድ ዱፉንሳ የሮን ቁፋ አከዱ ይሙዛል። yeroo baay'ee rakkinni yommuu dhufu namoonni yaaddamu jibbi yommuu dhufu yaaddamu hamiin yommuu dhufu yaaddamu maqabaasiin yommuu dhufu yaaddamu ol ba'anii qabuun yommuu dhufu yaaddamu duulli yommuu dhufu yaaddamu barri yommuu dhufu yaaddamu waaqayyo garuu kana keessatti adeemmi Kiristoos nu barsiisa. Kiristoos nu dura jira. Waldaa Kooptik biyya Ijipt keessatti argamu keessatti amantootni 5,000 ol lafa walitti qabamanii jiranitti balaan abiddaa qaqqabuudhaan namoonni 40 ol lubbuudhaan du'uun isaanii beekamee jira. Bara 1966 Keeniyaa lixaa Kaamaguut Yuwaasiin gishuu magaalaa xiqqoo Saabaat jedhamtutti dhalachuu isaatu himama. Maatii harka qalleessaa irraa kan dhalate Wiiliyaam Ruutoo jireenya hiyyummaa dhamdhamuun umurii malee daldalaaf karaa irratti ba'e. Rakkoo fi barnoota ammayyaa wal faana dhamdhamaa of barsiisuun barnoota jabanaatiin har'a sadarkaa PhD irra qaqqabeera. Pirezidaantiin Keeniyaa isa shanaffaa ta'uuf adda kan argate namni jabaan kun murkii pirezidaantummaa kanaa irraa caalaan kan filatame naannoo itti dhalatee dabalatee Keeniyaa bakkeewwan birootti. Wiiliyaam Ruutoo waggaa 10f itti aanaa pirezidaantii ta'uun Keeniyaa kan tajaajila yoo ta'u isa dura sadarkaa ministeerummaatti bakka adda addaa 4 irratti biyya isaaf hojjeteera. Barnoota qonnaa fi fayyaa beelladaa dabalatee gaggeessummaatiinis yuunivarsiitii biyyichaa irratti gulantaa argateera. Wiiliyaam Ruutoo hojii siyaasaatti dabalataa hojii qonnaa fi horsiisa looniif kabaja addaa nama qabudha. Oomisha qonnaa guddaa fi oomisha bu'aa looniitiin dinagdee jabaa soorateera. Waa'ee hiddaa sanyii isaa ilaalchisee keessumattuu iccitiin maatii isaa ifa miti jedhamuun dhimmoonni isaa hedduun barreeffamaa jiru. Abbaan isaa bara 2008 lubbuun darbuu kan himamu yoo ta'u saboonni gurguddoon Kawaavii fi Maasaayii jedhaman naannoo dhaloota isaatti wal keessa jiraachuun beekamu. Hidda latiinsa maatii isaa jedhamuun kan dubbatame Kaalenjiin qubsuma Kaarijoo jedhamu naannoo sulula Rift Vaalii keessa kan jiraatanii fi Keeniyaa keessatti saba guddaa sadarkaa 3ffaarra jiranidha. Pirezidaantiin Keeniyaa kunis saba Kaalenjii irraa dhalachuu isaa fi saba Kaalenjiin keessaa nama lammaffaa pirezidaantii Keeniyaa ta'uuf carroomedha. Afrikaa keessa biyya dimookiraasummaa shaakaluudhaan dorgee siyaasaa eegalte Keeniyaan biyyoota ollaa ishee Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Taanzaaniyaa fakkeenya gaarii ta'uu ni malti. Dimookiraasiin siyaasaa gadaa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti waggaa 60 dura dhalatee gootaaf siyaasa gabroonfattootaan ukkaanfamus amma Keeniyaa keessatti deebi'ee du'aa ka'anii jira. Gaaf tokko nus nu qaqqabaa uummatni Keeniyaa baga gammaddan jechuu barbaanna. Waan nama dinquuf waan nama ajaa'ibsiisaa. Waaqayyo addunyaa kanarraa kan si fakkaatu ashaaraansa kan kee duwwaa kan ta'e tokkittii si qofa qaba. Dhugaa Waaqayyo kan kanan gammanne maal akka ati gammaddu hin beeku. Sittaa tolu dhugaa har'aa gammadi tokkittii qaba sanyii kee Waaqayyo biyya lafaarraa. Ansi fakkaatan kumaa kitila garuu ati tokkittii dhugaan siin jedha namni si fakkaatu baay'eedha. Originaliin isaa garuu si qofaadha. Gammadi kanaaf meeqala. Na dhiibaniin jedhin baga si dhiiban qe'ee keessatti silaayyuu siin tolu. Yoosefiin dhiibanii
itti aanaa muummee ministeeraa godhan biyya Gibsi keessatti, biyya diinaa keessatti olaanee jiraate. Dhiibamuu kee hin jibbinati. Utuma si dhiibanii Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaadhaan si baasu. Iddoo sana gaafa dhattu immoo nama salphaan taatu. Iddoo olaanaa irratti akka itti muudamtu harka dhibbaa dhibbatti na namana siif ta'ee ramee ameen jedhiitii fudhadhu.